ashama arkafune jolle oromo hundumti keessaniyu bakkuma jirtan hundatti nagaa fi jaalalli kabajni sinif qabu kallattiin aksin qaqqabobdin qaba aminin jedhama egaa ka hundumti keessaniyu kallatti ma jirtanin egaa ka dhugumatti waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha dhugumatti waan baay'ee nama gaddisiisu akkasuma waan baay'ee nu qaanfachiisullee danda'u jechuudha kun dhugumatti gocha adeemaa jiru kun jechuudha erga guyyuu kaleessatirraa qabeetiniin waa'ee YouTube sirba Teddy Afro laga Abbaay ilaalchisee baasetti halkan takkatti report goone kan hin bulle baay'ee nutti ulfaate jechuudha dhugumatti baay'ee nutti ulfaate sirba bilisummaa dinquu jarri guyyaa takka keessatti akka dhabame isa godhan argitanii jirtanii garuu nuti yoo baay'inaatii miliyoona 50 miliyoona 5 hanqanneetiin yoo sareen nyaattu baay'ee kan nama dhagamu jechuudha egaa amma kallattumaan haala isin itti report YouTube gootan isin agarsiisa jechuudha egaa kallattumaan gara YouTube itti deemna jechuudha akkuma argaatan kana YouTube ni seentu jechuudha warroonni beektan ni beektu warroonni hin beekne hundi keessanuu seentanii share akka gootan kabajaaf jaalala sin gaafanna YouTube ni seentanii jechuudha YouTube erga seentanii fakkeenyaaf an barreeffadhee qaba jechuudha asirratti akkuma argaatanii barreessee qaba asirratti isin agarsiisa jechuudha irraa haqee Teddy Afro ittanii barreessitanii jechuudha Teddy Afro haala kanaan ni barreessitanii bara 2020 irraan gattanii jechuudha akka sirbicha haarawaan baasuun isiniif dhufu bara 2020 ittaniini search gootanii jechuudha search gootan isiniif dhufachuudha kana fakkaata sirbinni baase kana fakkaata argaa nafxanyaan nurratti ol bahee haala kanaan nurratti ol baasaa jiran jechuudha argitanii sirbisaa kana fakkaata mee haala allu Meet Dr. Anywhere, your healthcare super app. Everything you need to maintain your health is kana fakkaate jechuudha haala kanaan ni bantanii erga bantanii jettanii tuqaa sadiin kana tuyxanii jechuudha tuqaa sadiin kana ni tuyxan sadiin kana ni tuyxanii erga sa tuyxanii haala kanaan bahaa jechuudha processi jalaa kana hunda dhiiftanii report teetu tan qofa tuyxan report teetu kana ni tuyxanii erga si tuyxaniin booda maal gootanii asirratti argaa jirtan asirratti akkuma argaatanii jirtan irrana irraa gadi lakkooftanii jechuudha 1 2 3 4 5 6 7 torbafarra ka jiru kan torbafarra ka jiru kanarratti nikis gootan jechuudha yookaan immoo asii ol lakkooftanii tokko gattanii lammafarratti ni tuyxan jechuudha erga si tuyxanii dhuftanii report keetu tan qofa tuyxanii jechuudha report keetu tan ni tuyxanii dhumatee fi jechuudha gaafa an report godhee jira waan ta'eef isin yeroo calqabaa fi report gidee gootan thank you isin jedha galatooma iyyannoon keessan qaqqabee jira waan ta'eef isin jedha na kana fakkaataa hundumti keessanii ukallatti jirtaniin viidiyoo kana waliif share gochuudhaan viidiyoo hedduu jira ka hojjetame irratti hojjechuu dadhabne malee jechuudha na kanaaf kallatti jirtanii share waliif gootan kabajaaf jaalala isin gaafanna galatooma rabbii jedhaati oromoo qulqulluu kan taate ka garaan keessi gubateetiin jedhe viidiyoo kana share waliif godhi kallatti beeytuun hojjedhu YouTube irratti Facebook irratti groupii adda addaa irratti share godhiti har'a galgalatti gubameetiin asirraa dhabame yoo san godhin asirraa yoo san galchin egaa salphina keenya jechuudha kanaaf irratti jabaadhaa san jedha horaa bula